جير محمدين يو غافي والغافة تنكن الرتي ديبسا هزمزان يوكن أستاذ محمد لكي ديبسا خنا دبيتين جرا جي برخوزوني دندامنان أستاذ محمد لكي دندامو أنو غافي نندن دنيا اتنفيدو غافما إني بيخون اتفيدا سنفو ناديبسي بكتنتي أكنا جي رغانا فيدي Samboota anis gaafii isaa deebisaa fi akkasitti deemnaa jee ati hoo yaadne kan kee maali akkamitti deemna jettu adeemsa gaafii irratti. Okay. Yaada bareeda laala ki goonu fakkeenyaaf amma wanni gartee Muhammad bayaanitti amanuu fi wanni itti amanu waan adda addaati. Walii galee dirqama waan inni beeku san sheeka inni beeku san waan inni beeku san haanaa fi yoo kan jiru taate sarrakkoon ana biraan. Ana immoo ragaa kana otomaatika gartee hagaan danda'uun waan hin beekurraan hin fidaa fi yoo akka mataa isaa keessa jirtu sanitti haanaa deebisuu kan jettu taate tuni qophummaan tun haa baddu akka waan jechuu fadheeti. Okay. Hayes Ustaz Muhammad dubbachuu beekte? Laal anoo waan inni mormu marratti malee ani Hamza yeroo wajjaasu waan inni mormu irratti malee munaazara gugguuddii wajjin godhu Hamza. Kana keessatti naa quba qabaadha. Waan inni mormu irratti malee anuu gaafuma lamaafin har'a as dhufe malee gaafii lamaan inni akka gaariitti mormu sani malee anka biraate hin dhufne. Gaafii sadeen jee itti fufu. Okay. Amma bakka kanatti wanta kaa jira jara keenya. Wanni ni reefuun kana san kaaseef saniif yoonii fi Ustaaz Muhammad gaafatee Hamzaanis gaafachuu carraa kan hin arganne ta'e isnaa gana biifee. Daantoo akkasin ta'u. Dirqama kun. Laalisku waan hin dubbadha jara keenya. Akkina goota abdii kiyyatti qoyoo chaarjiin irra jiraate chaarjii irraa baasii telefoona kee kana bakka takka wayii irratti ol nuusiisi. Maaliif jennaan ijoollee teenya hedduutu warra akka kiyyaa eerfoona fayyadamuu jira hedduu eerfoona hoggaa fayyadaman beektaa wanti tun nama jeeti. Laali Muhammad bayaan habiibii ki goonu har'a tartiiban deemna. Gaafa mana kiyya jirru wal afaanitti qabna. Laasi waa daadharam zawaa daarun dubbadhu araan. Jechi kiyya tartiibni ki goonu duraanuu nu beektaa arbiyaa haa mataa uummata dhukkubsuma akkas godhatta malee. Laa jechuun yeroo namni Hamza hamaaka no niin taphattaa. Akki goonu fakkeenyaaf amma yoo nan gaafii si gaafadhee gaafii sanatti akka ati beektu deebiftee naaf hin deebine akkaan an fedhu naa deebisi jedhee si dararuun qabu. Okay? Maaliif jennaan waan kana ragaan Qur'aanaa fi hadiisa. Okay? Qur'aanaa fi hadiisni san maybe siif tahuu dhabuu mala ummataaf tahuu danda'a tahuu dhabuu mala ragaa kana immoo halaallatee keessaa fudhatu anaa fi ati osoo hin ta'in ummata. Tanaaf dirqamni gartee Muhammad bayaan gaafii tiyya akkaan ani keessaa qabu san deebisaa san qofa naa deebisuu qabaa lakki yoo sanitti hin deebi'in hin deebine dura gaafii tiyyaa deebisu yoo kan jennu taate wal rabbashuu deemna na fakkaata. Yaada kiyya gaafa. Bakka tana siiqan sirreessaa bakka ammaa bakka mareef tana jette kana fakkeenyaaf laal abbaan beektaa abbaan fedhe abbaan waan fedhetti amanu mirga qaba. Akkasii beektaa. Fudhatuufis mirga qaba. Jiraachuu qofarratti wal amansiisu akka fudhatu hedduudha waan ta'eef. Baarakallaa fiikum. Akkas. Okay. Galatooma isin lamaanuu. Mee maal jettan isin galatooma daawwattoota keenya. Ammas hanga nuti qophii tana fixannee baanutti ani nama tokkos naaf waliin naqina nama tokkollee Muhammad bayaaniif waliin naqina rabshaa takka fayyadu. Firrii taaneetiti fixannee akkasitti eega qophiin teenya goola bamte booda obboleeyyan keenya feenu ol baafannee mee odeessaa akkamirraa laaltan jennaan. Akkanatti kam jara keenya Muhammad bayaan akkanatti kam? Bareeda. Laa nama nu jidduun barbaannu nuti wanni nu barbaachisan daqiiqaa qofa malee. Haqqee nu eeguu qofa malee nuti uummanni nu as jala hin jira. Daqiiqaa irratti anuu hin beekaa inni nama sammuu qabu waan ta'eef. Okay. Ustaza daqiiqaa akkamitti as gubbaa kaayan or naa keessaa mooditara namni qabu haa Anawaas maata akkame. Okay. So ready jirtanii isin lamaanuu haroo haa eegallumii sagantaa.
daqiiqaa meeqa haa ta'u? Daqiiqaa meeqa isin haa ta'u murteeffadhaa isin. Meeqa qaba laayiviin haga meeqa qaba laayiviin? Maama baya meeqa nu haa ta'u mee. Mee filadhaa. Daqiiqaa kudhan yeroo Laki wandaan Yookiin jajjan shanii naa eegale. la wanni haasa'u quraanaa fi hadiisaa miti. Daqiiqaan lama yaada maama keenya. La daqiiqaa lama miti la. Okay laal. Okay laal. Yookiin jajjan. Yeroo gaafatu fi gaafatamu deebisa irratti wal adda beekta gaafatamu turuu danda'a. Explain godhuudhaaf jechuu gaafatu maybe secondii shanii gaafachuu danda'a waan akkana irratti akkana jee gaafatamu immoo daqiiqaa san dheeraa fudhachuu qaba amma carraan Ustaaz Mahammad irratti daqiiqaan hin kennamtu akkana fakkaatutti yeroo gaafatu Ustaaz Mahammadi daqiiqaan hin kennamtu Hamza irratti amma daqiiqaan qabamuu fi qabu Ustaaz Hamzaan yeroo deebisu Hamzaaf daqiiqaan qabameeti carraa Mahammad irrattis akkasuma jechuudha akkasumaami yaadni fayyeesini galee. Yoo ilaal bakka ammaa yeroo anama fakkeenya yoo gaafii dhiyeeffatu irratti naaf hin kennamu akkasimi inni deebisaa kiyya naa deebisuu irratti kennamaaf yoo deebisaa inni naa deebisu san irratti takka yoo naaf hin deebisin ani immoo achi booda naa kennamtee gaafiin toonaan deebine jedhee ragaa irratti fidatu danda'a jechuudha walii gallee jira. Daqiiqaan sanuma jechuudha. 5 minutes. Shanii shaayif akkasi shanmi Ustaaza shanii. Yaa. Okay. Aye Ustaaz Sa'an ugo yeroo takka Ustaaz Mahammadii fi okay dura daawwattoota keenyaaniin wajaa daawwattoota keenya warreen bikka adda addaa naannoo adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan kan isin bira halkanii kan isin bira guyyaa sagantaan koomantiin illee tahee as gubbattis ta'ee sagantaa bareedduudha sagantaa tasgabbiin gaafii fi deebii Ustaaz Mahammadi fi Ustaaz Hamzaa Shajjaabir gidduutti isaan lamaanuu waan baratanirraa wal gaafatanii warri amma dhufaa jirtanis akka isiniif galutti saniifuu obsaan naamusaan nu caqasaa warreen koomantiin tattaane barreessitan obboleessa keessan Ustaaz Hamzaadha obboleessa keessan Ustaaz Mahammadi koomantii jechi fokkotaan arra barreessitee guyyaa qiyaamaa itti gaafatamtaa sanis hin dagatinaa hundi keessanuu inshaallah jaalalaan adadaa ربي هل تثبت لله صفة اليد ربي لا صفة يدي لا نسبة شيفتا أك ربين حركة لمان قبو اتيامنتا حركة لمان حركة إسامل كربين حركة لمان قبو نسبة شيفتا قرآن في يدي سرت يون سبة شيفتا سننشبه ديبنا خيتيانو ميلا لمان ربي خينا سبحانه وتعالى ni sabachiifta kana gaafinti raawwanne jira daqiiqaa qabaafi. Okay. Tole. Ani qabachuun danda'u isa ta'a. Haroo irratti hin qabadha daqiiqaati. Haroo irratti. Tole. Ustaaza osoo hara deebisaan kanniniif waan hin dagaddeetu jira. Ustaaz Mahammadi wajjin qiimii biroo yookiin halluu biroo yookiin akka dhuunfatti wallola ni qabdanii siif Ustaaz Mahammad. Ustaaz Hamzaa. La wallahi wallola hin qabnu naafi Ustaaz Mahammad Bayaan lola takka hin qabnu walii dawwalleettis nagayaan haasofnaa qofallee taphannaa. Takka hin jirtu. Aarrillee bakka takkatti illee waliin gufanneen beeknu jechuudha. Yoonii fi haasawuma keenya taate malee san keessatti illee yoon hin mufachiisee jiraadhee
dhiifama munaadaraadha waa'ee keenya immoo takka waan nama hubachiisa jira akka uummata irratti dhiifama naa Ustaz carraasii kan nuuf hin deema. Carraasii kan nuuf hin Abshir. deema. Carraasii kan nuuf hin deema. Abshir. Siifin kan. Abshir, min gaafadha, abshir. Fixattee? Ustaz Hamzaa fixattee? fixadhe yoon osoo hin beekne mufachiise hin beeku ammoo parsanaalii naaf inni rakkoo biraa walirraa hin qabu. Tole. Hayyee Ustaz Muhammad rakkoo dhuunfaa walirraa ni qabdanii Ustaz Hamzatti waan muufattee ni qabdaa osoo gama sagantattii hin seeniin dura. laa rakkootti takka walirraa hin qabnu rakkoon xiqqoo haala gaddeetti qalbii cabe keessa ilmi namaa kun tilaawaadha. Sheexaanaati isa waa ajaja kullu bani aadama hattaa'u isoo gaafii fi deebii godhaa jirrutti gaafii xiyyanaa deebisuu idee hin beektan gaa dogongora koo viidiyoo xiyya takka na agarsiise jechuudha. Ani sunillee hamilee nan cabsina maaliif jennaani ka dalaguana san rabbiin dhiifama rabbi kiyyan gaafadha waan ta'eef. Kanaaf bakka tanatti kun itti akka malee jaraa kiyya keessaa nan banne jechuudha barbaade. Yaa Habiibana yaa Muhammad Bayaan ani gizee san aareetuman godhe adawwummaa fi miti dhiifama obboleessa kee. Dhiifama arfoon wanti Hofligaa duuba hofli. Afootu lillah. Ustaz Muhammad. Hofligaa Muhammad Bayaan. Afootu dhiifama Ustaz. Dhiifama. Afootu. Hofligaa akkasittiin beekaa akka dhiifama goote. Rakkoo Afootu qaba. hayyee afootu Ustaz. Hayyee. Afaunaa lillah. Hayyee gaad. Hayyee thank you galatooma rabbi sinaa kabaju. Okay Ustaz Hamzaa gaafii Ustaz Muhammad sidee dhiyeesse dhaggeessee jirta. Daqiiqaa Ustaz Haroorra nuufaayi itti fufi deebisaa hante dura daqiiqaa irra nuufaayi daqiiqa 5. Tole mi'oota narraa godhadhaa eegisee sana isin hundi hangaan daqiiqa 5 kiyya fixadhu namni tokko natti banachuu hin qabu. Bismillah obboleessi keenya gaafii inni na gaafate rabbiin harka lamaanii fi miila lamaan ni sabachiiftaa jedhe. Haasawuma obboleessi keenya jee kanaawu anaa fi isallee rabbi dhiifama nu haa godhu. Allahan subhaanahu wa ta'aalaa harka lamaa fi miila lamarraa qulqulluudha. Ani rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan inni ifiin jeene isaan ja'a. Allahan subhaanahu wa ta'aalaa ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله جتون فكين أكسا وني إسا فكيسن هنجرو جتو ونما ربي فكيسن جتي مثل جأخوني فكيدا حركة هقا جنو حركة هم فكيدا قبا ميلا هقا جنو ميلا هم فكيدا قبا الله وان كان قدو يجون الله كان فكيدا كتفدو يجون. Obboleessi keenya Muhammad Bayaan waan kana wanni inni jalaa fuudhee ulamaa'ii jalaa malee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa harkaan qabaas miilaan qabaas ifiin hin jenne aayatoonni qur'aana keessatti dubbatamte tan gartee akka Yahudaan yadullahi maghluula harki rabbii jabaadha harki rabbii qaaccoodha harka Yahudaatu dura harki rabbii qaaccoodha jette. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa afaannaa fi ati beeynuun haasawa. Hoggaa harka ja'an jechasan Allaha maaliin deebiseef gullat aydiikum jeen harki keessan qaaccoo haa taatu. Lu'inuu bimaa qaaluu waan ja'an sanitti abaaramanii. Siigale bal yadaahu mabsuutataan yunfiqu kayfa yashaa amma gaa waa'ee qorqodummaarraa haasa'u jiran harki rabbii banaadhaa ja'an. Fakkeenyaaf ammaan yoon ifin aboo lubbuun tee harka kiyya jirti yoon siin jee lubbuun tee harka kiyya jirti yoon siin jee harka kiyya kana keessa jirti jechuudha miti kontirool kiyya keessa jirti jechuudha sii galee kontirool kiyya yadullahi fawqa aydiihim jaa harki rabbii harka isaanii gubbaa jirtii jaa akkana jechuun dandeettiin rabbii guddinni rabbii guddina isaanii gubbaa jira jechuudha malee rabbiif harka uumuu jechuu miti. Ayanni Qur'aanaa hundinuu hoggaanii fi waa'ee harkaatii fi amma fakkeenyaaf Qur'aana keessatti wasna'il fulka bi'acyuninaa jaa rabbiin nabi Allah Nuux hin jechu yoo ayata Qur'aanaa keessatti waan gartee waan akka qaamaa dhufe kana hunda qaamuma rabbiitti hina jenne wasna'il fulka bi'acyuninaa jaa rabbiin wasna' tolfadhu al-fulka doonii tana bi'acyuninaa ija teenyaan hayame reefu harka harkatti hine amma ija ijatti hina ijji rabbii madooshaa ta'uu deemti jechuudha.
سيقري واصنع الفلك بأعيننا جتون أي بعلمنا بكم سخينا جتون واني تكتي نما وبليس خينيا ولا لي ترى نغافة يو خنجرات تاتي آياني قرتي صفا ربيتون تأويل بلوني برباچسا هيكوني برباچسا أكمتي هيكما maal goona waan jiru irratti laaluun dirqamaa jechuudha. Tanaaf obboleessi keenya rabbiif harka miila isa bachiif taa'inaan jedhe. Haashaa lillaa namni rabbiin harka qaba miila qaba jedhe rabbi nama fakkeesse leeysa kamithlihi. Mithli jechuun maal jechuudha? Katabadhaa laala footoo jechuudha. Fakkii jechuudha. Fakkiin rabbiif godhuun hin taane. Wahuwa samiicul basiir inni dhageyaadha. Dhageyaadha jechuun rabbiin dhagoof gurra barbaade jechuudha miti. Gurraa fi dhageetii wal adda. Gurra jechuun gurra dhageetii jechuun waan gurri kun godhu. Ammoo rabbiin dhagahuudhaaf gurratti haajama. Samiicul basiir rabbiin argaadha hoggaa jenne. Agartuu fi argaan wal dhabaa beekaa jira keenya. Namni bakka inni itti dogoggore. Agartuu fi argaan wal dhaba. Agartuun teenya arguudhaaf ifatti haajamti. Allah subhanahu wa ta'ala agartuu irraa qulqullu ammoo argaadha. Akkamitti argoonaan jette isuma qofaatu beeka. Kanaafuu Allah subhanahu wa ta'ala waan akkanarraa qulqulluudha. Ittiin deebi'a ammallee waan tana sa'aatu naaf hin gahini. Shayni keenya gartee Ahmad Abdul Halim rabbii kana gartee shabaabatti fakkeessa. Shayni kun gartee sheekha isaanii guddaadha. ربي شبابتي فكيسي ربي خنا درجة جيسة فريز قديتا وتي فكيسة كما في الحديث الصحيح المرفوع عند القتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله. أستاذ محمد بنر هي كومنتين شفنا ملء كموجة أيه مايكي بنر جاني هارو مايكي Wadifam. Anilleen koomantumaan jechuu ka'e koomantiin haa banaa taa'u moo haa cufamuun isin gaafa dajeeju. لا هين شفنا Adii fi Hamza. لا هابنا تاو هابنا تكت كنا كمان. Koomantiin cufina. شفنا مال الجنون شفنا غار أوكي هيا أستاذ محمد توف جرنا كنمه إيه غافين أتجافت ديبسان أستاذ مزا ما سنبت جام زمان دادو أو سوري دقيقة خنو في إنجاز الجرا أستاذ محمد. إني نوخنا هورورا لا أنا تخنو جرا مودي. دقيقة دقيقة سيفين كنايا. دقيقة ناسي خنمو دقيقة أنا ناسو يتمو غافي لا يتدبس No دقيقة مي غافي أغافة تو مالي ركون كابو إني دقيقة برباكيس. لا سنسنكي يام دقيقة كي ناخن قبل أو دقيقة في تامة أوكي هيا دقيقة فلان أوكي هيا خني اسكو ميوت رايف خاص اسكو ميوت رايف خاص سيدا كنتجر. Thank you سبحانه غلطو. أي دقيقة خنو في؟ يا خنيف أو يا خنيف أوكي Ayo Ustaz Muhammad. Jalqabi yaa. أيه دقيقة شنشني أبليين كيا جافين نمزة شجاب رجافد جافين نندبنه جافيت هي أجندة رات إقبال كتير أجندة إن الرابع وإجاد هاسوي سلا جافين كلتين أكتنا ما ديبتو جافي ويدي ربي رد لكي نما مفسر توتال نما كل نافين فينا خاين نافي تقول لنا هنجرو جه أشوا لما فارا تاويل جه تاويل ينو أكبر نافي لينفينا جافين أني أكتر نافين ديبسين رجالان دي فدا رب ما تيتو سبحانه وتعالى وفي دبته حرك ربي لمان وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه الله عز وجل ربي رب سبته صفين ما صفة ذاتية الرأي حرك ربي غينيا سبحانه وتعالى ربي رب سبته أكاتا إسا ملرت قرآن أبي حديث الراجل شودا قرآن مرة ربي سبحانه وتعالى سورة السعد بنات دارا والرجال جورتني آية ترباتا من شنر ربي قدام سبحانه وتعالى مال جده ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يا إبليس جين إبليسين
yaa ibiliso maaltu si dhorge waaninaan harka kiyya kana lamaanin uume aadami beek waaninaan harka kiyya lamaan kanaan uume maaltu sujuuda bu'uu si dhorge ofuma rabbiin ofiin sabachiise ayaa reebun tana laysa kamislihi jawsan rabbiin ofii buu harka ofii sabachiiseeti akka inni makhluuqaatti hin fakkaanne laysa tanaan dhahe rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala dhaggeeffadha sifti isaa akka sifa makhluuqaa hin fakkaanne fidee ofuma isaatiif dura harka sabachiisee كمثل تركي أستاذ محمد مين؟ تركي دقيقة Dasani kabnaaf daqiiqaa ni qabnaaf. دقيقة لما في سكندي صدمي اللي شيء Okay. أي كابتن جرا Okay. ini rabba deh دقيقة لما في Ammallee shanirra deebisaaf rakkoon qabu daqiiqaa shanirra deebifnaaf haa tolfatu ni torkii. أصل فتوى أفرتما قونا هيا Abshir rakkoo laashaan guutuutu irra deebifnaaf haareetti haa godhu. Ni torkii tolfadhu jaan hoggaa dhufe. أيه Takka bilbila isaa non distraab sanirraa kaayu. أو إيه أنا من تدول إيه Yaa sanirraa ta'uu danda'a. أيه قاعد يفهم جرا خينيا technical difficulty فؤاد بيا أستاذ محمد نور كتا بي أوكي قبوس يبدأ يوخان Gabbuusu? Rufeensa goy. Ustaaz Muhammad ni jirta? Hin boosin. Ni jirta? Haroo jiijiin horaas jira dira deeggaddaati. Ustaaz Muhammad Haroo. ni jirta? Turkii isaa qaqqabu jira. أوكي قبوسي في والديفيد أستاذ قبوتي والديفيد ها Okay. يوخان Ayyee. Okay. Ustaaz Muhammad Turkiin si rakkise irra deebi'eetiin si harkaa qoy. Baay'isii godha.